Ashama harka fuuni kabajamtoota jaalatamtoota chaanaala YouTube Sheek Ibrahim baga wala gara nageenyi koo kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jedha. Arra viidiyoo hedduu barbaachistuu taate kan namni bilbila qabu kamuu qabaachuu qabuun isiniif qabadhee dhiyaadhee keessaafuu bilbila Android akkasuma iPhone ta'e jechuudha. Namoonni qabdan haala itti fayyadamtaniin appilikeeshinii baay'ee barbaachisaa ta'e kan faayilii bilbila keessanii miiseejii adda addaa bilbila appilikeeshinii suuraa viidiyoo faayiliiwwan dookumantiiwwan adda addaa haala salphaan karaa namni hin beekneen mallattoo sa'aatii bilbila keessan irraatiin iccitiidhaan itti dhokfachuu dandeettan isiniif qabadhee dhiyaadhee hanga xumuraa daawwadhaan affeeraa kooti. Amma gara barnootaatti dabarra. Hayyee amma bilbila keessan irratti iccitiidhaan appilikeeshiniiwwan bilbila keessanii suuraa bilbila keessanii aadiyoo bilbila keessanii sagaleen kan jiru akkasuma sagalee reekordii godhattan barreeffama piroojeektiiwwan adda addaa faayilii adda addaa akkasuma viidiyoo suuraa appilikeeshinii waan barbaadan iccitii bilbila keessan irra jiru tokko isaatiin dhokfachuudhaaf jechuudha. Appilikeeshinii itti fayyadamtoonni jira jechuudha. Appilikeeshinii calqaba isinitti hime sana jechuudha. Appilikeeshiniin sun isa kana akkuma as biratti argitan kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshinichi sun jechuudha. Isa kana appilikeeshinii kana eessaa akka buufattan gara dhumaattanatti isinitti agarsiisa jechuudha. Yookaan immoo description boxii keessa seentanii teelegiraama kiyyarra isiniif kaayaa achirraa daawunlood godhattanii sa'aatii fakkaata jechuudha. Appilikeeshiniin kun akkuma as biratti argitan sa'aatii fakkaata. Namni isa beeku hin jiru jechuudha. Namni achi keessa seenee jiru hin jiru. Sa'aatiin irratti guutama. Paaswordiin keessan, paaterniin keessan, icciitiin seekuritiin koodii keessanii sa'aatii ta'a jechuudha. Bifa sa'aatiitiin guuttan jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii tokko yeroo tokko ni bantu jechuudha. Appilikeeshinii kana ni bantanii haala kanaan isinii fide jechuudha. Appilikeeshiniin haala kanaan erga isinii fide amma paaswordii guuttuu jechuudha. Paaswordii maaliin guuttanii? Sa'aatii fi daqiiqaadhaan guuttan jechuudha. Inni guddaan kun daqiiqaadha. Inni gabaabaan suni sekandii jechuudha. Kanaafuu ka barbaadan irratti guuttattu jechuudha. Anama maal godhaa isa sekandii kana akkana oofee iddoo barbaadirra kaadha jechuudha. Ka sa'aatii kana akka daqiiqaa kana mee fakkeenyaaf daqiiqaa 20 irra kaaya jechuudha. Isa kana akkuma as biratti argitan daqiiqaa 20 irra kaayadhee jira jechuudha. Isa kana amma sa'aatiin immoo ni guuta jechuudha. Sa'aatiin isa kana jechuudha. Sa'aatii guddaa kana ni guuta. Sa'aatii barbaadirra kaaya mee fakkeenyaaf sa'aatii tokko haa godhu. Kunoo sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 20 cufadhe jechuudha. Paaterniin kan koo paaswordiin kan koo kan amma ittiin cufadhe maal inni sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 20 jechuudha. Lakkoofsa afurra jira. Amma maal godhaa erga akkatti guutee jidduu kana isa kana okee godha jechuudha. Jidduu kana okee godhee tuqa. Kunoo naa fidee repeat again your password jedhaara. Amma irra deebi'ii guutii jechuu jennaan jechuu jira jechuudha. Ammallee niin guuta jechuudha. Daqiiqaa 20 akkasuma sa'aatii tokko jechuudha. Amma okee jedhaan jidduu kanatti deebi'ee okee jedhaan jechuudha. Naaf baneera jechuudha appilikeeshinichi. Haala amma argitan kanaan naaf bana jechuudha. Amma wanti naafu maalidha? Appilikeeshiniiwwan suuraa, viidiyoo, faayilii waan barbaadan everything as keessatti icciitiin ol kaayyattu jechuudha. Namni kamuuyyuu seekuritii kana seenuu hin danda'u. Sa'aatii arga malee namni maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Sa'aatiin ni guuttu jechuudha. Amma appilikeeshiniiwwan gara dhokfachuutti deemtu jechuudha. Amma of duuba deebitu jechuudha. Yeroo tokko xiyya gara olii tana tuqxaniif duuba deebitu ishee tana jechuudha. Akka kanatti naa fide amma maal godhaa waan asin argitan kana as biratti piikcharii dhokfadhu jedhaa jira jalqaba irratti. Iddoo jalqabaa kanarratti piikcharii dhokfadhu jechaa jira iddoo kanarratti. Iddoo lammataa kanarratti immoo iddoo kanarratti viidiyoo iddoo kanatti faayilii jechuudha. Dookumantiiwwan adda addaa dhokfadhu jedha. Gara gadii kanatti immoo as biratti kunoo asitti jechuudha appilikeeshiniiwwan dhokfadhu jedha jechuudha. Amma tokko tokkoon piikcharii akkamitti akka dhokfatan isinitti agarsiisa. Yeroo tokko iddoo kana ni tuqna iddoo kana ni bantu jechuudha. Iddoodhuma kana ni bantu. Kilik gootanii yoo bantan gara kana isin fudhata jechuudha. No files tap on plus button to import new files jedha. Batanii palaasii mallattoo ida'uu tana tuqii jedha. Footoo as keessatti dhokfachuudhaaf mallattoo batanii tana kilik godhii mallattoo batanii isee ida'uu tana isee xiyyaan isinitti argisiisu tana baniinaan jedha jira. Ishee sana kilik godhee banaaf jechuudha.
Kunoo haalaan argitan kana as biratti naa fidee jira, filannoo naa fidee jira jechuudha. As biratti footoo ka'inaan jedhaa jira. As biratti viidiyoo waraabee barbaadda jedha. As biratti faayilii biraa jedha. As biratti immoo sagalee waan akka muuziqaas haa ta'u waan barbaaddan noormaalii isin ani muuziqaan fayyadamu. Akkasuma immoo viidiyoo barbaaddan jedha. Footoo jedha as biratti filannoo isiniif ol kaa'e jechuudha. An amma mee suuraa isinitti haa agarsiisu. Kunoo import photos ka jedhu kana kilik godhee bana jechuudha. Footoo as biratti naa fidee jira. Normaalii mee suuraa kana keessaa filadhu. Footoo kan koo kana as biraa kaadhu mee footoowwan barbaade as keessaa filadhe mee isa kana haas keessatti ni tuqa jechuudha. Yeroo tokko filannoodhaan naaf kaa'eera. An amma isinitti argisiisuuf malee dhoksuun barbaanne footoo dhoksuu miti jechuudha. Footoo dhokachuu qabu miti. Amma maaltu naafe haala kanaan erga filannoowwan as biratti argitan kana filadhe kunoo select godhee bataniidhaan banadhee jira jechuudha. Achi booda gara gadii kanatti as biratti asitti jechuu iddoon amma isinitti argisiisu jiru kanatti move to vault kan jedhu kilik gootu jechuudha. Kilik gootanii kunoo naaf dabarsee jechuudha faayilii afurii. Amma kunoo as biratti akkuma arguu jirtan footoowwan suuraa afur as biratti naaf dhoksee jira jechuu suuraa afur jechuudha. Amma of duuba deebitanii viidiyoo dhokfachuu yoo barbaaddan yeroo tokko of duuba deebitanii isa viidiyoo jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Isa viidiyoo jedhu kana kilik gootanii bantanii achi booda mallattoo batanii mallattoo ida'uu tana tuqxu jechuudha. Mallattoo tana achi booda viidiyoo filadha jechuudha. Kunoo import videos ka jedhu ni filadha. Viidiyoo as keessatti fakkeenyaaf gari tuqaa gara viidiyoowwan qajeelcha jechuudha. Achi booda viidiyoo kana mee fakkeenyaaf dhokfachuu yoo barbaade isa kana kilik godhee ni bana jechuudha. Viidiyoo kana mee fakkeenyaaf viidiyoo 4 as keessa jira. An viidiyoo tokko qofaa dhokfadhu mee viidiyoo kanaa dhokfadhu jechuudha. Kilik godhee banaa fi achi booda gara gadii kanatti as biratti jechuudha. Akkuma argitan move to vault ka jettu jirti ishee sana kilik gootanii bantan. Naaf taree jira of duuba deebi'ee isinitti argisiisa. Kunoo viidiyoon as keessatti viidiyoo keessatti naaf dhokateera eenyuyyuu arguu hin danda'u viidiyoo kan koo amma gara faayiliitti isin fudhadha. Faayilii kana as keessatti dhokfachuudhaaf ni tuqxanii achi booda iddoo mallattoo batanii tana ni tuqxanii iddoo mallattoo ida'uu tana jechaadha. Kilik gootanii ni bantaniif jechuudha. Achi booda normally files ka jedhu jira lakkoofsa sadaffaa irratti ni tuqxanii gara faayiliiwwan isin qabdanii isin fudhate jechuudha. Faayilii hedduun as keessaa qaban dookumantiiwwan fakkeenyaaf dookumantii haa filadhuu fi dookumantii ka jedhu kilik godhee baneefiira PDF dhaan ni qaba. Akkasuma dookumantiiwwan kan koo hedduutu as keessa jira fakkeenyaaf akkuma as biratti argitan dooksiin jira kooppiin jira wanti adda addaa ani barreesse jira jechuudha. Kanneen keessaa tokko kilik godhee filadhee achi keessatti dhokfadha jechuudha. Amma maaltu nu hafa? Amma wanti nu hafu appilikeeshiniiwwan dhokfachuudha. Appilikeeshiniis haala salphaan dhokfanna jechuudha. Appilikeeshiniiwwan dhokfachuudhaaf akkuma dura isinitti himee as bira dhuftan applock ka jedhu kana kilik gootanii bantaniif jechuudha. Achi booda kana okay gootan jechuudha. Haala kana erga isinii fidee ishee mallattoo tana ni tuqxan jechuudha. Eeyyama kennitaniif jechuudha vooltiin akka isiniif dhoksu okay jettaniini. Achi booda gara vooltiitti isin fudhata akka nagadi deemtanii jechuudha. Eeyyama kennituuf jechuudha vooltii bira dhaqxanii dhuma kan irra jira. Isan on guutuu jechuudha. Okay allow already dhumee amma duubatti deebitanii yeroo tokko duubatti deebitu jechuudha. Okay amma dhumateera kunoo appilikeeshiniiwwan as biratti naaf dhufanii jiran appilikeeshinii ani telefoona kan koo irraa qabu hedduun isaanii as biratti akkuma arguu jirtan naaf dhufanii jechuudha. Appilikeeshinii lakkoofsaan hanga 100 ol ta'an jechuudha telefoona kan koo irraa tokko tokkoon ni filadha jechuudha. Amma mallattoo furtuu mallattoo qulfii tana ni tuqaa jechuudha. Kilik godhee ni bana. Kunoo Facebook ni naaf hidhamee jira. Yoo barbaade Telegiraamatti dabalachuu danda'a. Yoo barbaade TikTok, yoo barbaade Imo. Amma fakkeenya appilikeeshiniiwwan sadii akkuma as biratti argitan appilikeeshiniiwwan sadii hidhadhee jira jechuudha. Kanaafuu duubatti deebitan amma jechuudha. Exist jettanii keessaa baatan jechuudha. Amma vooltii haala kanaan isinii fida. Erga haala kanaan isiniif xumure amma appilikeeshiniiwwan hidhatan sana bira dhaqxanii fakkeenyaaf Facebook hidhadhee jira jechuudha. Facebook kana dhoksee jiran namni kamuu banuu hin danda'u Facebook kana jechuudha. Yeroo tokko ni bana. Haala kanaan naaf fida jechuudha. Amma maal na gaafataa jira? Paatarnii calqaba guute sana jechuudha. Isa san na gaafata eenyuyyuu banuu danda'u. Amma maal godharee isatti guuta jechuudha. Kanaafuu sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 20tti jechuudha. Kanaafuu sa'aatii tokkoof daqiiqaa 20 guute. Kanaafuu duwwaa tokko 20. Kunoo naaf banamee jira Facebookni jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamtu jechuudha. Wanti hedduun jira as keessa itti fayyadamtan.
amma akka itti paaswordii jijjiiratan isinitti argisiisa. Yeroo kana vooltii kana ni bantu jechuudha. Paaswordii jijjiirachuudhaaf ni tuqxu. Achi booda paaswordii keessan kan calqaba sanni guurtu sa'a tokkoof daqiiqaa 20 okee jettan jidduu tuqxanii achi booda duubatti deebitanii siitingii kan jedhu kun as biratti isinii dhufa. Siitingii kana kilik gootanii ni bantu. Achi booda gubbaa kanatti change password kan jedhu ni jira. Paaswordii sana ni jijjiirtu jechuudha. As kilik gootanii ni bantu jechuudha. Achi booda paaswordii jijjiiri jedha. Calqaba paaswordii keessan kan duraa san galchitu achi booda paaswordii haarawaa galchuudhaan okee gootanii fayyadamtan isiniin jedha. Barnoota irraa kanuma irratti hin xumuraa. Waan hordotaniif hedduu galatoomaa. Chaanala kan koo subscribe gochuun irraanfatina isiniin jedha. Xumureera. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.